Tibbeso wasittiman. Asindura le sittimeetin tu. Ijoolleen kun ijoollee waan rabsaa deemtu anaaf diina jajjaba. Diina akkanatti wanna jiru. Si kalaamiti isa. Diina wallahi soo argindisu. Si kalaamiti isa. Namni nabi rabbi alayhi wasallam tuqu anaaf diina qajeelaati. Diina qajeelaa diina. Diinummaa walitti qabu. Okay? Musliima hundaafuu diina. Umrii isi guutuu abadan dhokattee jiraatti malee Itoophiyaa keessatti haa ta'u biyya feetee taatu nagaan hin jiraatu. Diina siin jennan diina. An kiristaana diina godhadheeti wajjin jiraatu wajjin marii illee hin qabu walgeetti illee hin qabu. Si gadaam isaa kiristaana wajjin mari'adhu kiristaana nagaadha. Kiristaana nagaa kan nagaan jiraatu kan kiti. Wanni si wajjin marii qabadheef maali? Kana wajjin marii qabaddaa saani kana wajjin haasawa saani hin beektu ati sitti nimni asiin dur. Diina wajjin annabi rabbi sallallahu alaihi wasallam arrabsu wajjin marii taa'eetiin marii naasawu durum. Si gadaami namni marii wajjin qabadhu kiristaana nagaa kan nagaan amantii uf ibsatu anillee nagaan amantii kiyyatti ibsatu erga sana ammoo wal bira deemu jechuudha. Kaakana kan ammoo guyyaama wal argine san wal garafneetuma wal bira deemu wanni biraan dhaa hin jiru. Tanaaf ani maal siin jedhe siin dura sittiin ustaad Arabiin jaalattaa murtii ta'u jennaan dheenaan jedhe. Yeroo ol seentu san waan biraa kotota garagaraadhaaf guurattee seenuu qabdu. Ustaad Arab khalaas yoo ustaad Arabiin barbaachifne nama biraadhaa kiristaana ta'uu fi dhabuudhaa miti kan barbaadu. Kiristaana qeesiin fedhe dhufee asaa taa'u rakkoon qabu. Daanyaa haa ta'u rakkoon qabu kanarraa. Qeesiin maan fedhe yoo dhufe namni biraadha namni nagaa yoo dhufe taa'ee jidduu keenya taa'ee kamari'atu nuyi miti yoo taa'e rakkoollee hin qabdu. Si galtee laakiin amma waan rabshaa buusu wayiidhaa of duuba kotoo harkiftee fiddee natti ergatee akkana godhe saatii waan dabreef saatiin maal yoo dabre sitti meeti erga sana ammoo ofirraa gaggeessitee san booda nama marii jalqabu. Arrabaa fi homaa kanneen keesseenuun gaariidhaa miti. Kanaafuu balleessaa kan keeti dhugaa dubbachuudhaaf. Balleessaa kan keeti. Maaliif jennaan waan sanii amma nam tokko harkisee dhufe ijoollee hundaa caasee dhufe. Osoo abbaan fedhe ergatee amma seensisu. Si galtee abbaan fedhe osoo ergatee seensisu. Erga dhufeeti anis wajjin qaxaroo qaba. Ustaad Arabiin situ jaalate anaa miti. Sitta sirra fidee jennaan jaalatte anillee erga sani jaaladhe khalaas. Si galtee akkasiidha. Kunoo amma Hamzaa Hashimnatti ergatu jira. Hin seensisu. Si galtee taa'eetiin haadha geeffatu hin seensisu. Ergatu jira hin seensisuun. Si galtee akkasiidha. ولقلت كان مرة تاتو مروتين إن شاء الله حاجة لكم نخلص. أوكي. أما سادة كنا كم رياتو. جل كبرت. ودو دقيقة تسين إندرا أستاذ أن إلى الجامعة سندوب بتنرتي جاد بوزيتيف نورمالي إنكم ما لف سيدا نما كتوت أنجروم جتوتا ميسي جتوتا أن كوفي أمانو سيدا بجا obroota kee hundayyuun kabaja. Ustaaz Arab sorry. Sirlee baay'ee si kabaja. Namoota hundayyuun kabaja. Fakkeenyaaf mata dureen inni dhumaa Phaawulosii fi Nabi Muhammad wajjin wal bira qabna jennee dubbanneera. Akkuma siin jedhu ammallee mari'annaa boodallee mari'annaa gaafa mari'annu waan dubbadhu san iskiriinii irra mul'isaa yoo hin jenne hin dubbadhu. Wanta hin dubbadhu sun yoo sirrii hin taane anallee garee isaa hin ramaddu jechuudha yookaan ammoo jechi arrabsite jettan jechuudha. Nama ragaa mul'ateen arrabsa hin jennu yaa goobati ko nuti bar nama ragaa mul'isuun arraba hin jennuuni. Ragaa mul'isu waan jiru kan mul'isaatiin erga sani dubbisaatiin deemi rakkoon qabdu ni kun. Arrabaa fi ragaa mul'isu waan garagaraati. Fakkeenyaaf amma ani Yesuus nama jedhee ragaa yoo fidee macaafarraa haasawe yookaan Yesuus akkana jedhee yoo macaafarraa haasawe arraba hin jedhamu. Arraba jechuun waan sani irra darbu. Waan ragaa irratti dabree erga sani keessa dabreetiin namtichi arrabsu jechuudha. Fakkeenyaaf amma lafaa ka'ee Shayxaanni Yesuusiin shayxaanni hin qortee waan jedhamu kana macaafarra jira. Achi bira dabree Yesuusii shayxaana wajjin walgeetti qaba. Akkana godhee jira, akkas godhee jira, wajjin deemee jira, wajjin ciisee jira. Hojii kanatu arraba jedhama. Si galtee ati bira hin dabarsin malee rakkoon qabdu. Amma isa kana dhiifneetiin gara isaatiidhaa deebinu. Daqiiqaa meeqa meeqa dubbattu? An jechoota dubbatantu xiqqoo jechoota isin yeroo dubbattan ibsitantu sammuuf nagaa naan kennine. Anyway, neef dawaqaa ta'u. Daqiiqaa meeqa meeqa dubbattu? Meeqa meeqa dubbannu jalqabu? Daqiiqaa 15 jalqaba irratti ta'a. An walii gala. Kudhan yeroo lama erga sani shan osoo goone gaari. Okay, 15 eegas 10 yeroo lama. Yes. Akka jedhannaa. 15. Singarsiisaa deema rakkoo gubbaan barreessi singarsiisaa deema. Mariin keessanii. Okay. Ustaaz Awwal daqiiqaa 15 tibbeessa 15 awwal 10 haala kanaan deemta rakkoo qabu. Eegas 5 dhumarratti. Yes. 5 yeroo lama. Inta 5 yeroo lama yookaan 03.
yeroo lama kalaasinga. Okay. Mazure waa'ee fayyinaati namni dura dubbatu carraa buusa. Moo fedhii keessaniin eebalu dura dubbadhu ana dura dubbateetta namni ana dura dubbate yoo jiraate haa dubbatu yookaan ammoo carraa isin buusuuf deema. Rakkina hin qabu. Akka isin tole abbaa dura dubbateetta. Okay. Namni dura dubbatu lakkoofsa barreessee irra maree jira. Tokko jechuun 5 gadi. Ati beeksisa meeqa? Tokko. Ustaz Aman meeqa? Tadi. Ati beeksisa meeqa? Lama. Indartanii lakkoofsa meeqa? Lama. Khalaas beeksisa mana dalga. Okay. Jalqaba irratti waa uummataa dha'ama haga eegalle duratti tibbeessuma fannii kanaaf namatu si dirqee dhufte moo fedhii keetiin dhufte? Fedhii kiyyaan dhufe galanni waaqaa ga'u. Fedhii keetiin. Okay. Osoo mariin eegalleen duratti namoota kiristaanaatiif waan dhaamtu dha'ami. Gara haasa'uu hin deemne. Gabaabaa daqiiqaa takka caalli keessatti. Okay. Baay'ee gaariidha. Obboloonni kiristaanaa hundinuu obboloonni musliimaallee hundumti keessumaa nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Mariin kenna marii jaalalaa yaada wal jijjiiruuti. Yaada wal jijjiiruu jedhu waan naman walii ibsuuti. Maal akka naman macaa fuulduratti fayyinni maal jedhee akka naman kiristaanummaa keessatti maalidha islaamummaa keessatti immoo maalidha ka jedhu yeroo waa'ee islaamummaa dubbadhu ragaadhaan iskiriirra mul'isaa waan dubbadhu hunda yeroo waa'ee kiristaanummaa dubbadhu iskiriirra mul'isaa waan dubbadhu akkasii dubbadha. Kana dubbannaa ka biraa yoo dubbiin tariitii ammallee ustaaza wal dubbatu na'aas ankiyya dhiiseera hafan wantoota sirriillee yoo dubban ansii dhiiseera obboloonni kun walillee dhiisaa fi gara mariitti jaalalaan deebina. Dabalataan har'a itti fufnee jenne guyyaa itti aanu tartiibumaan itti fufna waan kanneen marsa sadanuu achi sadan kana keessaayyuu waan guddaa barattan jedhee yaada xumureera yeroo eebbaa hunduma kennaaf waa ta'u tasgabbiin walaa hordofnu jechuu barbaadeeti warri modereetera asumaan akkuma urjii godhattu kan nama roongii barrees nabii Muhammad illee nasaay nama arrabs kiristaan illee maal 50 maal jedhaa nama dubbate mute tasgabbiin sirra qofa monitoroonni shaalan gooti. Ustaaz Awwal أنا أول جريت مسيامة تبيس ديامة. Yes. قاعد أول تبيس. أوكي أول قاسم قافين تمتو مريكا ناف نموت سدير كيس في ديمو في ديكتين نفتي. لك في ديكي يعني بو أركو الباسيتين كيبالي. تبيس ولا أم بسمو. ما تدري مريتي سنة في ديسة تبيس أنا بدور أكمل ديسة. Kanaafuu yaamicha isaa awwaattaniiti jechuu kan dhuftan. Akkas. Ustaaz akkatti jecha takka bulchaa dhiifama. Takka qofa waan tokko ofeefa godha. Asirratti marii kanaaf Ustaaz Arabillee deebisanii turanii garuu gaaffii sadaffaa isaan keessaa hambisanii. Farhaan illee deebisee ture garuu jimaata qofa jedhee ana ammoo jimaata naan mijatu akkan barbaadu ka deebii naa deebise Ustaaz Awwal ka waliif filiksibilii ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf akkasii kasaanii fudhadhee san jechuu barbaade. Thank you. Okay. Ustaaz Awwal osoo tibeessu haasaan eegallee waan jecha gabaabaa wahii uummata musliimaatii dhaama waan beekata kan